Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nuu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Barattoonni Tigraay barachaa turan bakka biraatti ramadamuuf yaadi isaanii maal? Baatii hedduu waan mana keenya turre teenyee maatii rakkisaa waan jiruuf ammaan tana ripileesmentii jedhamu kan nuuf gammachuudha. Kanaafuu gammachuu natti dhaga'ama. Waldaan Macaafa Qulqulluu Oromoo hundaa'e maalirra ka'e? Macaafni kuni abbaan hin qabu kanaatii fi Baayibili Soosaayitiin of danda'e tokko hundaa'ee dhimma macaafa kanarratti hojjechuu qabaa jedhameetu hundeeffame. Dhimma waraana Tigraay deebii gaa kennuu fi iyyuun qophii jiraachuu beesis. We are marking a sad anniversary. Waraana Tigraay gaddisiisaa ta'ee fi erga jalqabee waggaa tokko ta'uuf deemutti dhiyaachaa jirra. Qoqqobbii jalqabuudhaaf haalota barbaachisan qopheessina. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii gamtaan Awurooppaa waraan kaabaa deemaa jiruu fi sarbaa mirgoota namoomaa raawwateef deebii gaa kennuu fi qophii akka ta'an beesis. Bakka bu'aa olaanaa gamtaa Awurooppaa fi taana komishinichaa akka ta'e Joosef Boorel ibsa kennaniin akka waraana Tigraay raawwateef qoqqobbii kaa'uu fi irra hojjechaa akka jiran hima. We are marking a sad anniversary, the first anniversary of the conflict in Tigray. Waraana Tigraay gaddisiisaa ta'ee fi erga jalqabee waggaa tokko ta'uuf deemutti dhiyaachaa jirra. Ergasii Tigraay sarbama mirgoota namoomaa qindaa'aa ta'een dararamaa jirti. Kanaanis gareewwan hidhatan yakka waraanaa fi yakkoota dhala namaaf hin malle akka meeshaatti fayyadamaniiru. Qarqaarsi namoomaa akka achi hin geenye dhorkameera. Nutis dhimma kanaaf deebii gaa kennuudhaaf qoqqobbii jalqabuudhaaf haalota barbaachisan qopheessina. Waajjira koos kan akka hojiirra oolchan qajeelfama dabarseera. Gama kaaniin garuu qarqaarsa misoomaa gamtaan Awurooppaa Itoophiyaadhaaf kennu itti fufsiisuu qabna. Komishinar Yuupilaanen fi bakka bu'aa koo gaanfa Afrikaa wajjin ta'uudhaan gara Itoophiyaa deemu. Achi deemuun ergaa gamtaa Awurooppaa ifa ta'e dabarsu. Ergaan keenyas waraana dhaabuu hojiirra oolchuun adeemsa siyaasaa qaamolee hundaan malee jalqabuu kan jedhudha. Engaging all actors into a constructive political process. Waraan Tigraay dhiyeen kanaa babal'achaa dhufeeni naannoo Amaaraa fi magaalaa Daseet akkasumas naannoo Afariitti lakkoofsi buqqaatota haalan dabaluu aangaa'onni BBC'tti himan. Kantiibaa magaalaa Dasee Abbebee Gabramasqal waraan godina Walloo kaabaatti deemaa jiruun lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirra buqqa'uun gara magaalaatti galan gara walakkaa miliyoona galuu BBC'tti hima. በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ከተለያዩ አካባቢዎች lakkoofsi buqqaatotaan baay'ee dabalaa jira naannoo hedduurraa dhufu namoota kunneen dukkaanota manneen kuusaa kadhuunfaaf galma addaa qopheessinee simachaa jirra amma lakkoofsi isaanii gara 500tti tilmaamamuu danda'a dubartootni daa'imman dargaggoonni fi maanguddoonni jiru mootummaa dhaabbilee gargaarsaa fi namoota dhuunfaarraa gargaarsi kennamaafii jira hawaasni naannichaas hanga danda'u gargaaraa jira nageenya magaalaa keenyaa eeguuf dargaggoonni aangawoonnii fi qaamoleen nageenyaa waliin qindoomnee karoora baafannee sa'aatii 24 eegaa jirra keessumaa kanneen magaalittiitti haaraa ta'anii nama shakkisiisan hordofuudhaan kanneen bakka adda addaa dhokatanii seenan to'annoo jala oolchuudhaan tarkaanfiin fudhatamaa jira kanaaf amma magaalittii keessa nageenyi akka itti fufetti jira sochiin daldalaa geejibaa akkasumas manneen akka hoteelaa hundi haala gaariin hojjechaa jiru lakkoofsi buqqaatotaa baay'achaa deemus kana to'annoo jala oolchuu dandeenyeerra. Naannoo Afariitti aanaalee waraanitti deemaa jiru Cifraa fi magaalee keessatti yoo xiqqaate namoonni 45,000 ol qe'eerra buqqa'uu fi walumaa galatti naannichaatti namoonni 200,000 ol buqqa'uun qarqaarsi godhamaa fi jiraachuu naannichaatti itti gaafatama ittisa balaa fi waabii nyaataa obbo Muhammad Hussein BBC'tti hima. የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ወይም ጦርነት ከትግራይ ወደ አማራና አፋር ከተስፋፋ በኋላ waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture erga naannoo Tigraay irraa gara naannolee Affaarii fi Amaaraatti babal'atee as naannoo Affaar keessatti aanaan tokko guutummaa guutuutti dirree waraanaa ta'ee ture achi keessaa namoonni 100,000 fi 50,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru amma immoo karaa aanaa Cifraa fi naannoo magaalee jedhamutti waraana guddaatu jira keessumaa naannaan Cifraa daangaa naannoo Amaaraa kaaba Walloo irratti waan argamuuf lolli achi ture gara kanaatti babal'ateera aanaa Cifraarraa namoonni 35,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru dabalataan ammoo aanaa Tigraay waliin kan waldaangeessu magaalee keessa ammoo namoonni 10,000 ol buqqa'aniiru kanaaf walumaa galatti buqqaatota kanaan dura turan waliin yemmuu ida'amu namoonni 200,000 ol ta'anii kallattiin buqqa'aniiru yookaan ammoo miidhamaniiru.
ቆየት ብሎ ለነበሩት ተፈናቃዮች በተለያየ buqqaatota dursanii turanii fi karaa garaagaraa gargaarsi taasifamaa jira. Erga humnoonni TPLF naannicha gadhiisanii ba'anii gara ji'a tokko waan ta'eef hawaasni gara jireenya isaa duraanitti akka deebi'uuf gargaarsi taasifamaa jira. Ta'us garuu amma immoo karaa biraan waraanni guddaan gaggeeffamaa jira. Uummanni dhiyeenya cifraarraa buqqa'anii hedduun ammoo sodaadhaan ammallee bosona, daandiiwwanii fi bakka adda addaatti faffaca'anii jiru. Namoota badan yookaan sodaan jiran bakka tokkotti akka walitti qabaman gochuu fi koreen hundaa'ee hojjechaa jira. Dhaggeeffattoota oduutiin gabaaboo jalqabaanii gartuu yakkamtoota Heetii ergamtoota Wangeelaa lammiilee USF Kanadaa 17 butaman gadhiisuu fi $17 miliyoona gaafatan. Namoonni butaman dhiirota 5, dubartoota 7 fi daa'imman 5. Biyyooti Afrikaa yaaddoo jijjiiramii qilleensaa fidmoo fi $50 biliyoona waggaatti barbaachisaa jedha gabaasii haaraan gamtaan Afrikaa bara kanaatti namoonni miliyoona 120 lola gogiinsa qeerra buqqa'uu fi hamaanii miidhamuu akeekachiisa. Addunyaa keessatti gaaziiwwan namoonni uumanii qilleensi naannoo akka godhu harka 100 keessaa 4 qofa ka gadhiiftu Afrikaan ardi kamuu irroowaa jirti. Komaandaan waraana Uganda General Muhooziin biyyattiin konkolaataa waraanaa jalqabaan oomishuu beeksise. Konkolaatonni kun guutummaa guututti biyyattiitti oomishamee ka jedhu suuraalee isaa Twitter irratti barreesse. Konkolaatota maqaan qeerramsitti moggaafamu kuniin abbaa isaa Pireezidaantii Yoweri Museveniitti mirkaneesse. Ministeerri barnootaa barattoonni yuunivarsiitota naannoo Tigraay barachaa turan yuunivarsiitota biraatti akka ramadaman beeksise. Yuunivarsiitonni ramadiif dhiyaatan yuunivarsiitii Adigrat, Raayyaa, Maqalee, Aksumii fi yuunivarsiitii Woldiyaa naannoo Amaaraa irraa. Yuunivarsiitii Raayyaa naannoo Tigraay barataa kompiitar saayinsii waggaa 3ffaa akka ture Boonsa Tamrat manneen barnoota cufamuun yaaddessaa akka ture hima. Lolaan booda haaluma hin taane baasiin erganii waa'een barumsa kanaa baay'ee na yaaddesse beeksisa dura waggaa gallu bakka biyyoota baay'ee gaafa lafa teenye timirtii ministeerri achitti dhiirri maatii ta'anii namoonni maatiin barattootaa baratan illee timirtii ministeerri fuulduratti isaa baay'eedha jechaadha. Kanallee poolisoonni illee haati isaan itti keessummaan sanii haala gaariin turree baay'ee mari'achaa turanii san booda bakka dadhabbii booda nuti haala jiru mari'achaa jirra furmaata itti kennina nu eegaa jedhaniituma nu deddeebisaa turanii amma immoo akkuma dhageenyu furmaatadhanii wanti isaan fidan kana dhagaa gara fuulduraa waan ta'ullee hin deemu kana dura garuu baay'ee yaaddollee bakka barumsi baay'ee dubbata ta'an fakkeenyaaf amma ministeera sadii naafasila barana giraajuweeti godha ture kana baay'ee yaaddaa ture barataan bakka abdii turatee har'a immoo liinkii kanaan agama akka dhugaa ta'ellee wanti nuti beeknu hin jiru jechaadha. Amma eessatti isan erguuf deeman isan beeksisanii? Inni liinkii jira liinkiin ittiin foormii guurnu foormii kan kutaa 12ffaatti hin baranne gireediin keenya illee yuunivarsiitii nuti ministeera dhumaa achitti yeroo osoo hin bahin dura ministeera dhumaa gireedii nuti finne san illee foormii irratti akka guurnu liinkii nu kaa'anii san dura kana dura garuu ani hin guunne barattoonni illee liinkii isaa baay'ee ulfaataadha dikteeliidhaan foormeeshinii dikteelii gaafatu kan ammoo guutuudhaaf ganaan seenan liinkichaanii haalli isaan iddoo isaan itti nu ramadan hin barre ammaaf. Guyyaa gam isanii kennan akka isanii foomii kan guutanii ergitaniif? Foormiin kan kenname har'i guyyaa 9 guyyaa irraa kaasee haga gaafa 12 guyyaa 3 kennanii jechaadha. Saniin booda kan jiruu fi haala jiruun itti deema jedhanii ifa godhanii dubbatan hin jiru. Barattoonni immoo gara lixaa kana wallaggaa garaa iddoon namaan kenne jiran jiru. Baay'een isaanillee naa bilbilanii baay'ee naa haasofsiisaa turanii. Haalli beekamne kan jiru kana guyyaa 3 kana gidduutti sanillee argatee guutuu dhiisuus baay'ee jira. Haalli isaa rakkisaadha. Anaafillee iddoon isaa yoo mijate yeroo tokko baay'ee jira kan iddoon mijanne jirani. Egaa inni walumaan laalanneeti yoo isa booda immoo furmaata waan itti kennan ta'e. Galatoon Boonsaa. Ayyee singulla galatooma. Barataan biraa falmata abdii guyyaan foomii guutuuf kennamee xiqqaatullee furmaanii kun argamuun waan guddaa ta'uu hima. Amma galgala kanaan guutuu ijeen ta'aa jiran kunne hin xumurre. Boruufis taanee hafe guyyaa 2 jechuudha. Guyyaa 3 kannaan isaan. Garuu guyyaa 3 kun amma ijoolleen baadiyyaa jirtus jiru. Kan neetworkiin isaanii hin daleeyneef ni jira. Garuu guyyaa 3 keessatti waan kana inni xumurama jeellee yaadu siistemillee biizii waan ta'eef reejistara isaa ta'uu natti hin fakkaatu. Garuu nuti baatii hedduu waan mana keenya turre teenyee maatii rakkisaa waan jirruuf ammaan tana ripileesmentii jiran kan nuuf gammachuudha. Kanaafuu gammachuu natti dhaga'ama. Ayyee ulfaadhu falmataa. Isinis daawwatanii qabachuu isiniif galatama.
Waldaan Macaafa Qulqulluu Oromoo waldaa Macaafa Qulqulluu Itoophiyaa irraa adda bahuunii hundaa'ee hojii jalqabuu beeksise. Barreessaan olaanaa waldichaa obbo Abdii Waaqtolaa waldaan kun bara dabree hojii caamsaa keessa hundaa'ee BBC'tti hima. Akka obbo Abdiin jedhuutti waldaan kun hundaa'ee kan waldaalee Waangelaa yookiin Evangelicals ta'u gara fuulduraatti ammoo waldaalee akka Ortodoksii fi Kaatolikii dabalachuun karoora qabaachuu dubbata. Waayilee Keeliyaas Mulugeetaa waldaan kun hundeeffamuun maaliif barbaachisee jedhee gaafate. Dhaabbanni kun egaa akka dhaabbataatti mootummaarraa eeyyama argatee waggaa darbe keessa hundeeffame malee hojiinsaa kan jalqabame amma miti waggaa 122 dura jalqabame. Dhaabbata kana kan jalqabe abbaa keenya Onesimoos Nasiibii yookiin abbaa gammachiisidha. Bara 1899tti macaafa qulqulluu kana afaan Oromootti yeroo hiiketu hojiinsaa jalqabame. Macaafni qulqulluu kun kan afaan Oromootiinis ta'e afaanota garaagaraatiin dhaabbata yookaan immoo waldaa sana jalatti akka maxxanfamuun quba qabaa. Kan afaan Oromoo kophaatti hundeessuun maaliif barbaachise? Amantoota biyya kana keessa jiraatan wal bira qabnee yoo ilaalle macaafni qulqulluu isaan maxxansiisan afaanuma Oromoo qofaayyuu tun taane afaan kan biraa irratti iyyuu qophaa isaanii hin danda'anii. Keessumaa macaafni inni qulqulluun inni kan afaan Oromoo kun ilaalcha addaa akka nuti ittiin gochuu barbaanne inni jalqabaa amantoonni amma afaan Oromootiin waaqeffatanii miliyoonii 15 caalaniiru biyya kana keessa. Waggoottan 20 darban kana keessa yoo ilaalle garuu macaafni qulqulluun karaa isaanii maxxanfame miliyoonii 1 illee kan hin guunnedha. Kun kan nuti agarsiisu waldaan macaafa qulqulluu Itoophiyaa kuni amantoota Oromoo yookiin amantoota afaan Oromootiin waaqeffatan kana fedhii isaanii guutuudhaatii fi hin danda'anii kan jedhutu bira geenye. Inni kan biraan immoo tokko macaafni inni amma qubee laatiniitiin barreeffamee jiru kun karaa luba Dooktar Tasgaraa Hirphooti kan barreeffamee wanta hunduma isaa hojjetanii fannoon irra keessa jirullee akkaataan itti taa'uu qabu hunduma isaa hojjetanii jaratti karaa waldaa kennamee isaan maxxansaa turanii al lama ergii maxxansanii booda garuu isaan akka isaaniif ta'utti fannoo irra jiru geggeessuudhaan akkaataa isaaniif mijatutti wantoota macaafa kana keessatti hin barbaachifne tokko gochuudhaan irratti hojjechaa turanii. Inni kan biraan macaafni qulqulluun afaanii warra biraatiin afaan Amaariffaas haa ta'uu afaanota garaagaraa afaan Ingiliffaas yoo fudhattee ilaalte veershinii yookiin hiikkaa baay'eetu jira. Kan afaan Oromoo inni kan keenyaa garuu tokkittiidhuma isa lubni Tasgaraan qofti hojjetanidha kan jiru. Isa kana irratti jarri kun hojjechuu hin danda'ani. Veershiniin biraan kan qophaa'e hin jiru. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle macaafni lubni Tasgaraan fa'aa qopheessanii namootuma naannoo tokko jiraataniitu qophaa'e. Kanaatiifi Oromoon naannoo biraa jiru fakkeenyaaf Oromoon naannoo Booranaa jiru, Oromoon naannoo Gujii jiru, kan Arsiif Baalee jiru macaafa kanatti akka ofiisaatii barbaadutti itti fayyadamuu hin danda'u. Sababni isaa macaafni barreeffame sun woordiin yookiin jechoonni tokko kan safuu ta'an sababii jiraniitii fi isaaniitiif akka ta'utti mijatee macaafni qophaa'e illee hin jiru waan ta'eetiif inni afaan Oromoo kun garuu tokko duwwaadha waan ta'eetiif macaafni kun abbaa hin qabu. Macaafni kun nama dhimmee irratti hojjetu hin qabu. Kanaatiif Bible Society of danda'e tokko hundaa'ee dhimma macaafa kanarratti hojjechuu qabaa jedhameetu hundeeffame. Obbo Abdii Waaqtolaanii galatoom jenna. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma waliin turuu keessaniif ulfaadheessaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa namni hiyyeessaa mangoonettu hiyyeessumata qaqqabata. Hiikaan isa san biraatti maani kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Eeliyaas Mulugeetaa gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan asli galgalooti. Agborii saatii akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.